Wala isu jira na kana deem. Namni keenya karaa gaara mul'ata isu jira na kana barra fe'amee deema. Laala isin kana hafuno akkana gubbaarra yaa'u jira namni karaan giroo fi hanga addeellee jiru sun eegalamee jira hangamitti akka dhumu beekuu baannullee garuu uummanni keenya harargee kun akkana jira. Uummanni keenya harargee kun akkana jira karaa gaaraa kana jira kun laala ambiyyo ilmoo baatii jaha hundaa akka qabatanii gubbaarra koranii kun akkana deemu. Garaa qabdu as keessa hedduu jira. Garaa qabdu hundaa jira ambiyyo. Laala uummata keenya akkatti jiru. Karaa gaaraati. Amma addeellee irraa achi garagalee karaa biiftutti. Karaa biraa achi ga'u jire. Karaan kun aanaa shan keessa qaba. Aanaa shan keessa qaba. Shanan keessa maal? Aanaa biroo adiimsa. Tokko. Aanaa furwaallee. Lama. Aanaa haramaa. Sadii. Aanaa qarsaa. Afur. Aanaan gara mul'ata aanaa shan qabaa keessa. Shanan baddaloo ta'a akka jee. Biroo lama. Kurfaa sadii. Qarsaallee akka keessa jiru aanaa qubbii. Aanaa golooda. Shanan kanaan se ammas aanaa mayyuu muluqe. Karaa kana gaambii yookaan laafan. Karaan aanaa jaha walitti fidu kun ammata 100 akkana jira. Uummanni keenya kun akkana jira laala. Akkana gubbaarra fe'amee jira kun ijoolleen isa akka deemti. Karaan kunis irraa dhumuu didee. Karaan isaan amma tolchan kun gisee roobaa ni bada. Haala deebee jira jechuudha. Harummaan kunu. Amma gisee roobee dhaabanii gelu ta'anii karaan isaan monokaa tolchan haala deebee bakka olii motoraa duraatti. Rakkisaa jechuudha hawaasni. Rakkisaadha yeroo irratti nu dhumu hin beeknu jechuudha. Harummaan kunu. Eegee galaan hangam takka eegaa garu. Amma waggaa lammaffaa akka siidan. Waggaa sadii keessa finna jaanii addii seenanii turanii mi? Ganaadha waggaa sadii miti waggaa shanitti dhumu hin ta'u. Waggaa shanitti dhumu ta'uu hin ta'u. Waggaa lammaffaa kunoo raawwachuu keenya. Isaan bakka roobni dhufnaan ni dhaaban jechuu sanuu. Manni keenya akkana jira. Rakkoodhaaf namni keenya kun akkana saaxilame jira. Uummata harargee kana uummanni harargee kun rabbuma qaba malee. Rabbuma qaba malee itti waan nama tokko illee qabnu moo. Rakkoo guddoo keessa jira. Ilmoo. Dalaan kan meeqaatamii asirratti immoo irraa ba'aa jira. Manguddoo jira. Namoonni kun akkana walirra deemu jira. Laala isin warri biyya alaa jirtanii teessanii nama kofaltan sun obboleessoo. Eenyu laalame. Ka biyya qananii jirtan uummata keessan harargee kanaaf sagalee ta'a. Namoonni jireenya sirnaa eeggannaga. Angarabbiin irraa jijjiiruun nu eeggannaga. Rakkoodhaaf saaxilamnee jirra. Hangaaf immoo deeqaa 15 booda gisee awwaara tan achi garagalee karaa haaree ijaaru jiran san bareetiin isin garsiisaa amma dhukkeetti kishan rakkisee walitti dachaan.
waggaa lama ta'ee jira. Hawaasni keenya Harargee irra guddaan isaa fuul lukkuudhaan akkanatti lukkuudhaan lafa jira. Manni keenya Harargee akkanatti kun Yesuus irra fe'ame makiinaa fe'inaa irra fe'ame akkana jirani. Karaa kana keessa hordoftoota keenya kun akkuma harkaa jirtan kana manni keenya Harargee akka tasaa ta'ee har'a dhimma hojiitiif karaa gara mul'ataa kanaan achi ba'uu jira. Kanaaf wal qabatee tasa karaan maalirra jiru kajuu akka isin garsiisuudhaaf karaan eegalee jira. Garuu eegale waggaa lama kana keessatti kanaaf inni hojjetamee isin garree manni keenyaa sun ammallee akkanumatti makiinaa fi'inaan fi'imanii daa'imman manguddoonis namni kun akkanatti walirra ba'ee deemu jira. Kanaafuu laala akkaataa uummanni keenyatti jiru. Laala koronaa janga koronaa uummata keenya rabbumaa irraa eegu jira malee sila akkanaan dhumne akka walitti siqinaa jaaniin silaa dhumne rabbumaan nama eegu jira malee akkasiiti caqasaa uummata keenya kun cinaanis akkanatti harreedhaan fiina feeta karaa akkana kana fakkaatti laala uummata keenya Harargee akkanatti kun warra fe'amee deemu jira. Uummata keenya akkana fe'amee deemu gubbaarratti makiinaadhaan karaan eegee gara waggaa lama ta'ee jira. Yeroo waan ta'e ammoo karaa bakka eegale jiddurra seennee jiru. Manguddoon teenya gurguddoon tunis akkana kun makiinaa rakkoo makiinaatiin karaa jiru. Kuma nagaya fayyuma maali jirta karaara haa alaabaan Ameerikaana haa malah kan anu jirawar Angga delle asfalti jamu sun eegale jira. Kuno kana fakkaatu. Manni keenya cinaan harreedhaan waraabata. Isuus irra jira malee gabbunee waraabuu hin dandeenyu. Namoota tola hoo. Giseen oloo deebi'uu waraabu makiina takka jira.
kana karaan eegalu jira kunoo. Karaan eegalee jira garuu waggaa lamaan sadeen kana keessa kan dhumu ta'uun se'u. Karummaan kun dhumee uummanni keenya kun bikinuma fi'inaa kanaan fe'amanii deemurraa karaan raafnaa wanuu guddaadha. Duudaan gazoo waan saasii gazoo. Akkasii. Duudaan bu'aan see gazoo. Qurbii kana jijjiiranii jechuudha.